man guutuudha. Guutu. Abbaa san malee Waaqayyoon biraan jira. Waaqayyo yeroo jennu nuti abbaa ilma qulqulluu tokko. No isin waan isin jettan hin barbaadu waan wangeela waan Yesuus jedhe. Wangeeluma jira. Waaqayyo abbaa malee Waaqayyoon biraan jira. Hin jiru. Goobas. Hafuurri qulqulluun Waaqa. Eeyyee Waaqa. Hin jiru naan jenne abbaa malee. Hafuurri qulqulluun isa hafuurri waan takka dhaggeeffadhati. Waan takka miti. Amma akkam naan jette. Maaliif qoyka? Qoy sitti nima. Eeshi. Itoophiyaan mootummaa qabdi moo hin qabdu? Mootummaa hin qabdi Abiyyiidha. Muummee ministeera biyya bulchu. Waliigala. Muummeen ministeera Abiyyiidha. Mootummaan naannoo Itoophiyaa immoo afurtu jira. Isaan kun hundumtuu maal jedhamu? Mootummaa jedhamu. Mootummaan jedhamu waaqa sana. No, paartii bilisiginaa jechuun okay Waaqayyoon keessan akkasii muummeedha qaba, itti aanaa kutaa qaba, akkana qaba. Nafichisiisi jira. Maqaa Waaqayyo jechuun maqaa sadan isaaniif tokkummaadhaan kennameefidha. Eenyu kanneef maqaa sadan isaaniif tokkummaatiin kennameefitu Waaqayyo jechisiisa. Eenyu kanneef gurbaa? Eenyu kanneef? Maqichi kanuma isaaniiti. Eenyu kanneef maqaa kana? Eenyu kanneef? Waaqa Rabbiif eenyutu kenne maqaa? Nam tokko hin kennine. Isa kanaafis namni tokko hin laatamu. Yesuusiif eenyu kanne? Yesuusiif eenyu kanne? Maal? Waaqummaa. Waaqa ta'uu isaati macaafa qulqulluu eenyu kanne? Okay, Waaqayyo abbaaf namni waaqummaa kanne ni jira? Eenyuyyuu isaaniif hin laanne. Garuu isaan waan siga Waaqayyo abbaadha. Na dhaggeeffadhu gammee koo maal taate waliin deemu. Na dhaggeeffadhu ka. Waaqayyo abbaadha. Waaqummaa namni kanne gooftummaa aaboo namni kanneef jira Waaqayyo abbaaf. Ansaati aboon hundumtu guutummaa guututti. Goobas. Yesuus Kiristoos yoo aaboo fi aangoo eenyu kanneef? Abbaatu kenneef. Abbaafoo eenyu kanne? Kee deebinaayi eenyuyyuu laatuu fi miskiina jechuun Yesuus. Okay, amma fakkeenyaaf qalama hin qabu qalama kana atiin naa kanne ani fudhataadha atiin naa kanne ati namni sii kanne hin jiru jechuudha. Yesuus Kiristoos miskiina jechuun ha guyyaa keessaa kan namteef jechuudha miti. Situ jedhe. Okay, Yesuus Kiristoos aaboon waaqaa fi lafarra naa kan namtee jedheemi. Guyyaa keessaa qaba moo duraan qaba? Durumaan lafti kunis samiin kunis isaan uumamte macaafa qulqulluu. Aan uumama siin hin jenne boo. Gooftummaan Waaqayyo abbaaf namni waa takka gooftummaa aaboo humna kennuuf hin jiru. Yesuus Kiristoos waaqaa fi lafarratti aaboon naaf kennamtee jedhe guyyaa keessaa kennamteef moo duraan qaba? Aaboon naaf kennamtee jedhe Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa kana ergamee dhufe. An ergaa sin gaafanne gurba guyyaa keessaa kennamteef naaf kennamtee jedhe moo nin qaba jedhe? Hin kutini dhaggeeffadhu. Aboo kan kenneef sitti maan jira? Abbaan ilma isaa ergate biyya lafaa kana irratti. Ergaa irraa sin gaafanne baran. Ergaa sin gaafanne gammee ergaa eenyutu ergaa sin jenna. Yaa goba lallabatti seeni kan lallabatti gaafii deebisaa waan jedhamu haasawa jechuun adda bareedu. Yoo nama cimaa taate hin dubbatin. Cimaa fi laafina miti. Si ati cima jedheetin sirraa barachuuf waan si jedhe Waaqayyo abbaaf namni barata taanaan moo dhaggeeffadhu qaba. Sitti maan jira namni jechuun lallaba hin lallabin. Waan si amma fakkeenyaaf simbaasudha. Simbaasudha dhaggeeffadhu hin jeeqin kaa nama hin jeeqin kaa simbaasu gamme maal taate normaalitti haasofina. Waan si gaafadhe malee yoo namni maqaa keessa gaafate. Dhageera. Jidduudhaan waa gaafadhaani. Gamme kan isin jedhe muutiin qabatin abumwaas muutiin qabatin jiddumaa waa darbadhe wanni jechuudha. Gamme kan isin jedheen na dhaggeeffadhu mee hin deebisa. Hin deebisa dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu mee hin jeeqiniiti yeroo takka dhaggeeffadhu. Akkin isin jedhe Yesuus Kiristoosiif hojiin naa kenname dubbiin natti kenname abboommiin natti kenname aaboon naaf kenname gooftummaan isaaf kenname wanni hundi isaa isaaf kenname jedha macaafni jechuudha.
Yesus waan inni qabutu kennameef immoo waan inni hin qabnetu kennameef. Wanta inni hojjeteef gatiitu kenname. Waan inni hojjete sin gaafanne yaa abbo. Afaan Oromoodha. Waan inni qabutu kennameef immoo waan hin qabnetu kennameef. Inna keessa mi gamme? Hello. Abeta. Hello. Hello. Inna keenya mo? Amma sitti waan inni qabutu kennameef immoo waan inni hin qabne kennameef. Wanni inni qabu yoo kennameef jedhani akkamitti wanni namni qabu akkami fakkeenyaaf Abu Mu'aaz funyaan qabdan. Akkas. Funyaan duraan qabdan. Funyaan kana nam tokko sirrii dhufeeti. Awwaltu Abu Mu'aaz funyaan kenneef yoo jedha amma namtu fudhata sammuun nama fudhata kun. En fudhatu fakkeenyaaf eerfoon ofirraa qabdan awwaltu kenneef hin jedhamu. Akkas. In jedhamu isin galtee waan hin qabnetu namaaf kennama. Yesuus Kiristoosiif kenname fakkeenyaaf hojiin abbaan koo anatti kennee jedha Yesuus. Yohaannis boqonnaa 5:36 yookaan dubbifne hojiin abbaan koo anatti kennee jedha. Yohaannis boqonnaa 12:49 abboomamee dubbachuu jira malee an dubbiin kun dubbii ofii kootiin dubbachaa jiru miti jedha. Ammas ammoo hojii ergamoota boqonnaa 1:36 irratti Yesuus Kiristoosiif gooftaallee keessa godhe Waaqayyoodha, Masiihillee keessa godhe Waaqayyoodha jedha. Hojii ergamoota boqonnaa 10:38 irratti ammoo hafuuraaf humnaan isa dibee jedha. Waaqayyootu hafuura qulqulluu fi humnaan isa dibee jedha. Eenyutu isa dibe? Hafuurallee keessaaf kenne eenyudha? Waaqayyoodha.